dhufne gaa deebine gaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma beekamu gaa dhufne gaa har'as guyyaa inni guyyaan har'a guyyaadha gaa guyyaan guyyaadha inni nu ni agarrame waliinu la wahattolee har'a guyyaa wahattolee tole ay sena fedu يا سلام سينا ميكم ولسين تاني والدربة يركو أرجو جرا يركو سين انجبراتي أرجو يا جمتشوتي اللي كوفا بربان لا اللي كوفا الحركة أكمل أكسمت تنجا you know guyyaani guyyaan guyyaadha inni nu ni agarrame waliinu wahattolee arra guyyaa wahattolee tole la ala sheer godha arrame guyyaan gaa guyyaadha bar guyyaadha hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan fayyaadha baga nagayaan dhuftanii warri dhuftanii warra kaanis gaafa facaasaa bira geessa sheer nu godha har'a guyyaan guyyaadha guyyaa ajaa'ibaati guyyaa oduu haara oduu uummata oromootiif oduu gammachiisaa ta'e waliin qoodamnu jechuudha namni oromoo ta'e guyyaan itti gammatu guyyaan inni mataatti ol qabatu ardhaadha jechuun oduun gammachuu kuni oduun hunda keenya nu gammachiistu jechuudha sheer godha way waan ajaa'ibaati bar waan ajaa'ibaa thank you yaa sheer godha welcome hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii sheer gochuudhaan waliin nugaa isin jenna yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti waliin qoodamnee yaada qabnu wal dabarfannee waan dhufneef dubbanne akkasitti gaa daqiiqaa muraasa daqiiqaa 30 20 takka dubbadde 30 takka dubbadde daqiiqaa 15 takka illee yaada isinii kenne qoodamna jechuudha hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma social media irra deemaa jiru oduu haaraatu nu gahe jechuudha oduun haarettiin oduu gammachuu oduu yeroo dheeraadhaaf eegaa turre gaafachaa turre hawwii uummata oromoo hawwii sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa har'a rabbiin nu milkeessee gammachuu fi hawwii uummattoota oromootiif uummattoota Itoophiyaa keessattuu uummata oromoo har'a nu milkeesse jechuudha hawwiin keenya nu milkaa'ee jira galma nu gahee jira dhageettii nu argate jechuudha isin sheer gochuudha waliin nugaa sheer gochuudha adawiin haa gubatu firri ammoo haa gammatu jenna laalgaa akkuma reefu viidiyoo gabaabaa isinii waraabee dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira ajechaa jira gahaa lammaan keenya Dr. Lammaa Magarsaa kabajamoon jaalatamoon uummanni oromootiif uummanni Itiyoophiyaa jaalatu dhufaan jira jechaa jira duraan dursee erga agartee ashaagireen obbo Qumaaruun nu ganee booda Dr. Lammaa Magarsaa tana buutee isaa dhabuu ni yaadannaa jechuudha. Caldeessan waggaa dheeraa waggaa 6 lakkoofsisuu isaa walumaan kan yaadannu jechuudha. Hordoftoota kabajamoo fi jaalatamoo dhihaadhaan welcome baga nagaan dhuftanii uummanni Oromoo erga gidiraa fi cunqursaa jalatti kufe hayyoonni Oromoo akka wal ta'aniif Lammaa Magarsaa akka gabbahee dubbatuuf Lammaa Magarsaatu nu gane Lammaa Magarsaatu agartee ani Abiy jedhee Abiy jechuun ana jechuudhaan ummat qabsoo Oromoo fuudhee waraabessatti
nurraa kennee nu gane jechuudhaan uummanni Oromoo qeeqaa dubbachaa turuun ni yaadatamaa jechuudha. Hayyoonni Oromoo wal ta'uu dhabuun, tokko ta'uu dhabuun, walitti dhufanii dhimma Oromoo irratti walii galanii qabsoo geggeessuu dhabuun, qabsoon Oromoo biltsiginnaan akka umrii dheerattee ummata Oromooti ummata Itoophiyaa gabroomsuu itti fuftu taasifte jechuudha. Gaafii hawaasa Oromoo irraa kan ka'e hayyoonni Oromoo walitti dhufuu qabaa. Aktiivistoonni Oromoo gaafii gaafachaa turan, waywaachaa turanii. Maanguddoo fi hayyoonni abbootiin amantaa yaamicha yeroo dheeraa booda hayyoonni Oromoo akka mataa walitti qabatan taasisee jechuudha. Hayyoonni Oromoo owwaatanii kan dabarerraa dhiifama jedhanii waan amma dura dogongoroota hoggantoota Oromoo jidduutti uumame dhiifama jedhanii hoggantoonni Oromoo tokko ta'uu dhabuu irratti, tokko ta'anii qabsoo Oromoo kana geggeessuu dhabuu irratti ilaalcha adda addaa qabaachuu irraa kan ka'e gabrummaa saba keenya irratti dheeressine. Murna maafiyaa gurup kan bolola aangoo fi saamichaa diinagdee qabu akka isaan yeroo dheeraadhaaf ummata keenya gidirsan, ajjeesan kan taasise tokkummaa dhabuu keenya jechuudhaan walitti dhufuudhaan yaamicha ummata Oromootiif aktiivistoota Oromoo dhaga'anii tokkummaa isaanii lafatti gajjabeeffatanii erga tokko ta'anii booda miidiyaa irratti hawaasa Oromoo duratti bahanii wal marii dhimma Oromoo fi Oromiyaa hegeree Oromoo irratti mari'achaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Torbaan dabre keessa torban lama dura jechuudha, torban takka lama dura jechuudha. Akkasumarra breaking news kan jennee gad dhufnee fi Lammaa Magarsaa yeroo dheeraa booda yaamicha hawaasa Oromoo dhagahee, yaamicha hayyoota Oromoo dhagahee mootummaan nama nyaatan kuni miidhaa inni ummata Oromoo irraan gahaa jiru kana obsa dhabee obsee ardhamoo boru sirraawa jechuudhaan obsee yeroo dadhabu yaamicha hawaasa Oromoo bal'aatii fi yaamicha aktiivistootaa dhagahee hayyoota Oromootti, tokkummaa hayyoota Oromootti dhufuudhaaf haal duree jiru maraa xumuree hayyoota Oromoo waliin haasa'ee accept yookiin ammoo tole jechuudhaan gara mooraa qabsoo Oromootti makame jechuudha. Kun Oromoo isin hin gammachiisu? Lammaa Magarsaa jijjiirama qeerroon jijjiirte keessatti kan shoora olaanaa taphate. Mootummaa TPLF fi garagalchuu irratti. Wa alaikum salaam, welcome godha. Welcome, share godha. Tiim Lammaa jechuudhaan gooftaan keenya uummata jechuudhaan uummata Oromoo hawwatee qabsoo qeerroo bara 2018 bara 2016 14 16 17 18 biriija yookiin ammoo riqicha ta'ee goolaba itti godhuusaa ni yaadannaa jechuudha. Dogongoraan haa ta'u, haala tarsiimorra haa ta'u, qabsoon keenya sun nu jalaa xalafamu namichi afaan mi'aawaa Oromoo fakkaate, Lammaa fakkaate du'a malee wanni gargar nu baasu hin jiru jechuudhaan. Wa alaikum salaam, shir godha. Sobee sujuudee fi miila dhiqee jaakeeta qabee fi maal godhee qabsoo Oromoo nu jalaa xalafu nuti nu beekna jechuudha. Arra immoo gidiraa fi hiraara saamicha ajjeecha hidha uummata Oromoo cunqursaa uummata Oromoo dadhabe yaamicha hawaasa Oromootii fi hoggantoota Oromoo fudhatee mooraa qabsootti gara tokkummaa hayyoota Oromootti makamuuni baay'ee tokko nu gammachiise jechuudha. Kanarra kun hin gammachiifne diina biltsiginnaa murna maafiyaa gurup sirna uummata Oromoo cunqursaa jiru qofaadha jechuudha. Jara keenya. Mee Lilliin Lammaa Magarsaa akkamitti dhiyeessitan? Lilliidhaan dhiyeessaga.
ililli tolfachaa saati dhiyeessame welcome Lammaa Magarsaa welcome qofa arguuti welcome baga gammanne baga gammaddan Oromoo kaamantii jedhu qofa argu jechuudha. I just want to see this, you know what I'm saying? Awwannaan arguu barbaadu welcome yaa Lammaa Magarsaa baga mooraa qabsoo Oromootti deebi nu dhufte baga hayyoota Oromooti makamte kana booda waa guddaa sirraa eeyna injina jijjiirama qabsoo ummata Oromoo welcome qofa isinirraa barbaanna jechuudha. Dubbiin Oromooti ya dubbiin tolte jechuudha. Hayyoonni Oromoo duraanuu kan qabsoo Oromoo nurratti dheeresse kan wareegama nurra tursiise hayyoonni Oromoo ilaalcha kiyya kanaatu kun ilaalcha qabsootu galmaan nugaa Oromoo bilisoomsaa kun ammoo karaa qabsoo karaa nagaatu Oromoo bilisoomsaa kun yaada kiyya kana kan jedhu qofatu ilaalcha garaa kanatu hayyoota Oromoo gargar godhe malee hayyoonni Oromoo ilmaan abbaa tokko obbolaadha saba Oromootiif qabsaa turan kaayoon Oromoodha tokko waan ta'eefi welcome qofa arguu feena laa ililli qofa ol haraati welcome yaa Dr. Lammaa jedhame saluutii wali Dr. Lammaa welcome kaamantii warra biltsiginnaa laalina arra owwaalchi isaanii laaliga owwaalchi isaanii yeroo dhihoo keessatti owwaalchi biltsiginnaatiif owwaalchi faarsee bulaa owwaalchi sirna biltsiginnaa amma Lammaa Magarsaa qabsoo Oromootti hooggantoota qabsoo Oromootti makamuudhaaf murteessee waan jiruuf kana booda torban takkaa lamaa booda gaafa inni hayyoota Oromoo waliin fuula miidiyaa irratti akkuma hayyoonni Oromoo dheengadda waliin dhufanitti gadi dhufee Dr. Lammaa Magarsaa haasaasaa bareedaa san fuula isaa kan Oromoo waggaa 7 guutuu dheebotti nutti gadi bahee hayyoota Oromoo cinaa taa'ee tottolfatee yaa ummata koo yaa sabaa yaa kabajamtoota ummata Oromoo isin gooftan keenya isinii nuti fedhii fi dantaa keessaniin ala isin agarte waa takka godhuu hin dandeenyu akkana laa welcome yaa Dr. Lammaa Dr. Lammaatti katama Dr. Lammaa kaamanti welcome Dr. Lammaa saluut yaa kabajamoo jedha laalisi dabalaa akkas isinii galaa gaafa inni fuula miidiyaa irratti walgahii kan kana dura dabarte caalaa kam diina mataa gadi qabu kam sirna bilxiginnaa qotee owwaan kana gartee firaa fi ahalii firaa fi saboota cunqurfamanii hunda gammachuu ta'e walgahii santu dhufuu deema yaa Oromootiya. Dr. Lammaa Magarsaa yeroo gabaabduu keessatti hayyoota Oromoo walakkatti arguu teessan isiniin jennaa bara dubbiin toltee jirti bara yaa faarsee bulaa aduun isinitti dhiitee jirti yaa biltsiginnaa kuftanii jirtan yaa biltsiginnaa owwaalamtanii jirtan jijjiiramni injinni jijjiirama qabsoo ummata Oromoo kan qeerroo fi Jaawar Mahammad faa waliin ta'ee goolabbii itti godhe Dr. Lammaa Magarsaa finishingii qabsoo Oromoo goolaba itti godhuudhaaf nuu dhufee jira Oromootii akkamitti simattanii nuti bar gaafa faarsitee bultoota kana keessattuu faarsitee bultoonni haaray rukkiin gaafa isaan agartee biyya galanii jimaa qama'uudhaaf Jaawar Mahammad arrabsan mootummaa jijjiiramaa jedhanii mootummaan biyya ijaaraa jira jechuudhaan nurratti faarsan yaa faarsitee bultoota waa hambifadha yeroo waa arrabsitan nuti bilchaannee jirra bar nuti bilchaannee jirra jechuudha nuti yeroo jedhu warri qabsoo haqaa geggeessu warri qabsoo haqaa deeggartoonni haqaa warri saba agartee saba rakkoo saba ummata Oromootiif dubbatan aktiivistoota hooggantoonni keessattuu aktiivistoonni hooggantoonni keenya yeroo qaban hooggantoonni keenya lafarratti wanti isaan dalagan waan ajaa'ibaati dippiloomaasii dalagu jiran faarsitee bultoota kana oduu yuquban qabanii adeeroo kiyya kana oduu quban qaban siin jedha warra amma isaan amma bitanii jimaa fi wiidii yookiin ammoo diraaga bitanii fi sirerra ciibsanii arrabsiisan kana hayyoonni Oromoo oduu hin qabanii siin jedha bar hayyoonni Oromoo isin diqqeessitanii ilaaluu dandeessan hayyoonni Oromoo tokkummaa isaanii sibiilarra jabeessanii
qabsoon Oromoo bara dhufaa darbaa akka hin butamnetti akka dippiloomaasii addunyaa irratti hoogganaa cimaa ta'uudhaaf akka addunyaan ragaa baatee fi hooggantoonni kun hooggantoota haqaati biyya bulchuu danda'an jedhanii ragaa bahanii fi akka isaan biyya bulchan irratti deeggaran irratti dippiloomaasii dalagu jiran East Africa kam sirni bilxiginnaa walitti adawii nu godhe diina ummata Oromoo diina ummata Itoophiyaa godhe East Africa olloota Itoophiyaan daangessan Kenya Somalia Djibouti Suudani of even Egypt siyaasa forqe makanaa'u dippiloomaasii addunyaa dippiloomaasii East Africa akkamitti biyya kana bulchina dogongora darbeerraa maal dogongorree qabsoon keenya butamaa turte maal sirreeffachuu qabna walii galtee hooggantoota dhaabbolee sabaaf sablammootaa walii galtee akkamituu nu barbaachisa halkanii fi guyyaa dafqa buusanii hayyootiin Oromoo dalagaa jiranii jechuudha. Westernii waliin dalagaa jiran, European waliin dalagaa jiran, Afrikaa waliin dalagaa jiran. Dippiloomaasii cabe, dippiloomaasii sirni bilxiginnaa balleesse. Waa hedduu simbira takkaan dhagaa lama akka jedhanii tokkummaa hooggantoota Oromoo keessatti dalagaa jiran, tokkummaanii uummattoota agartee bakka bu'oota hawaasa Itoophiyaa dhaabbilee hooggantoota dhaabbilee Itoophiyaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa jidduu jiran biyya kana waloodhaan bulchuu keessatti keenya irratti akkamitti abbaa taana akkamitti ammoo Itoophiyaa waloodhaan bulchuu dandeenya kan jedhu irratti hayyoonni keenya karaa hedduudhaan halkanii fi guyyaa hirriiba dhabanii dalagaa jiranii jechuudha. Faarsee bulaan kanan beeku. Yaa faarsee bulaa yeroo mootummaan aduun itti dhiitee umriin isaa gabaabbatee jiguu deemutti qaari'uu deemutti dhuftanii uf qusadhaadhaa. Hayyuu sabaa dalagu, hayyuu ummata Oromootii dalagu, hayyuu biyya baraaruudhaaf dalagu, hayyuu gidiraa fi cunqursaa ummanni Oromoo keessa jiru sagalee ta'u hin arrabsinaa. Waan borii qusadhaadhaa. Gaafa nu isiniin jennu kana quba qabna nuti. Dr. Lammaa Magarsaa akka hayyoota makamee ummata Oromoo mataa ol qabu hayyoota Oromoo waliin biyya san sirna nama nyaataa jalaa baraaruudhaaf hayyoota Oromoo makamee fala irratti hegeree biyya sanii irratti akka mari'atuuf akka dhufu kana waan quba qabnuufi boruudhaaf lafa kaayyadhaadhaa isiniin jennee isin kadhachaa turre bara. Yaa faarsitee bultoota. Yaa biltsiginnaa. Faarsitee bultoonni hooggantoonni gurguddaan ministeeronni Itoophiyaan qabdu akka hayyoota Oromoo waliin jiran quban qaban jechuudha. What they don't know about it. They don't know. Hooggantoonni ministeeronni Itoophiyaan qabdu gurguddaan caasaaleen jalaa xurumbaa qofa eeggataa jechuudha. Adeeroo kiyya xurumbaan afuufamuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti chainin keessaa fi alaa walitti hidhame dippiloomaasii addunyaa waliin westernii akkuma saniin jedhe European United Nation hayyoota keenya kana beekamtee akka kennaniif walii galtee dippiloomaasii akka gaariitti akka dalagaa jiran dippiloomaasiin kun ammoo haala gaariidhaan akka yeroo gabaabduu keessatti xumuramuu deemu hawwii keenyaaf abdii guddaa irraa qabna jechuudha waan isaan dalagaa jiran waan quba qabnuuf jechuudha. Lammaa Magarsaa finishingii kanatti yeroo karaan hundi cufamee karaan hundi haqamee haaramee qulqullaa'ee xaliila'u jirtu booruun qabsoo bilisummaa Oromoo booroytee ture kun garaan bitamee kun angoon bitamee kun faarsee bulaa ta'ee qabsoon Oromoo uummanni Oromoo jaanjahee waan ta'uu dhabe booruu kana xaliileessanii qulqulleessanii keessaa fi alaan chainii Oromoo kana walitti hidhanii hooggantoota Oromoo qaamota siyaasaa hunda biyyatti sunna ilaalchifti jedhu kamuu waliin dippiloomaasii xumuranii arda finishing irratti Dr. Lammaa Magarsaa gadi fidanii jechuudha. Gadi dhufe jechuudha. Kabajamoon Dr. Lammaa Magarsaa waamicha keenya nu dhageesse miidhaa fi gidiraa cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa jiru dadhabdee garaan si dadhabee arda gara tokkummaa hayyoota Oromootti makamuun kee baay'ee takka nu gammachiise jechuudha.
baay'ee takka nu gammachiise jechuudha. Baay'ee takka. Mee ililliin gaa mee ilillii ol haraa warra bilxiginnaa malee faarsitee bultoonni malee warri falmattoonni haqaa kan qabsoo ummata Oromoo kana deeggartan welcome kabajamoo jedha. Welcome kabajamoo Lammaa Magarsaa jedha. Laal hayyoonni keenya duraan ilaalcha garaa garaatiin mufiitu ture jechuudha. Wal qoccoluu xixiqqoo takka akka ilmaan obboleeyyanii ilmaan haadha takka mufiiti xiqqishoo takkaatu ture jechuudha. Ni yaadattan jechuudha. Mufiin xixiqqishoon tuni qulqullooytee nuti agartee duraanuu dogongorree jirra. Yaa hawaasa keenya dhiifama Oromootii. Nutu gabrummaa kana isinitti dheeresse. Tokkummaan ummata Oromoo sibiilarra jabaadha. Oromoon tuni laal hayyoota Oromoo shinniggatti kan amantaa kiristaanaa qabanii fi amantaa islaamaa qaban gaafa Soomaaliyaan islaaman garas baha kiristaanan gamana baha. Islaaman ajjeefnu kiristaana fidnaa jettee gargar qooduu yaalii goote hoggantoota Oromoo. Irbuu kaleessa waliin dhagaa ciniinanii waliin bahaniif jecha tokkummaa ummata Oromoo bilisoomsuuf jecha waliin manaa bahaniif osoo amantaadhaan hin jedhin osoo kutaadhaan hin jedhin ummata Oromoo bilisoomsuudhaaf irbuu walii seenanii manaa waliin bahaniif jecha amantaadhaan lakkii nuti amantaaf hin baane nuti ummata Oromoodha Oromummaa keenyan dhumuu waliin dhumuu filannaa jedhanii Somaaleen rashante tokkummaa saniin dhiiga qabsaa'ota saniitiin tokkummaan Oromoo dhiigarra sibiilarra jabaatee jechuudha. Sibiilarra jabaatee jechuudha Oromooti. Arda faarsitee bultoonni xixiqqaan tokko garaa guutanii fi diraaga afaan kaanii farshoo bitanii fi kun Harargee jedha kun Arsii jedha. Laal hawaasni cimaan qabsoo Oromoo keessatti lafee dugdaa ta'e hawaasa Harargeeti hawaasa Sikkoo Mandoo kana kunilleen qabsoo ajaa'ibaa gaggeessaa ture jechuun kiyya hawaasni kun population isaa hedduudha. Fakkeenya Oromoota kutaa kaanirra heddumin isaanii hedduudha. Heddumin isaanii kun yoo tokko ta'e sirna bilchiginnaatii fi mata bowwoodha rakkisaadha. Maal godhan murna xiqqaa badhaadhe Harargee keessaa bahe murna xiqqaa badhaadhe Arsii keessaa baheen social media irratti hawaasa kana walitti diranii umrii dheereffachuu barbaadanii jechuudha. Kaardiin bilchiginnaa takkittiin hafte Oromoo kutaadhaan walitti naqanii kutaadhaan akka wal nyaattu akka qabsoo Oromoo biran dhaabban tokkummaan Oromoo akka faca'u taasisuudha jechuudha. Taasisuudha jechuudha. Kan amma kiyyaan maraattuun sun maqaa isaallee dha'uun barbaannu wanti inni ajaja inni fudhatee social media Facebook irratti geggeessaa jiru kan inni uummata Sikkoo Mandoo diqqeessuudhaaf yaalii gochaa jiru waan kaadireen itti kennite jechuudha. Nuti immoo waan akkanaa kana jalaa dhoofna jechuudha. Oromoon bakka san bira kutee jira. Bakka gandaan wal nyaatu, bakka kutaadhaan wal nyaatu. Nuti waloodhaan rakkachaa jira. Waloodhaan gabroom. Maqaa Oromootiin gabroom. Maqaa Oromootiin dhumaa jirra. Maqaa Oromootiin gidirfamaa jirra. Ardallee kan taaksiin uummata Oromoo kutaalee hundarratti matarratti bahee humna isaaniitii ol ta'ee waan ilmaan isaanii ittiin guddifatan dhabanii dararamaa jira waliin miidhamaa jiran jechuudha. Murni xiqqaan tokko kan aangoo qabu kutaa tokko keessaa bahee Oromoo diiguu hin danda'u. Dhiigaa fi lafee gootawwan shinniggarratti waliin rashanamanii saniin sibiilarra jabaatan waan ta'eef jechuudha. Sibiilarra jabaatan waan ta'eef jechuudha. Isin galaan. Duuba gaa kabajamoon Dr. Lammaa Magarsaa yeroo dhihoo keessatti yeroo gabaabduu keessatti hayyoota Oromoo waliin fuula social mediaatiin akkuma baratame sagantaalee Hoorni Afrikaa irratti geggeeffamuun Hoorni Afrikaa irratti yeroo gabaabduu keessatti fuula isaa gammachuu qabu san haasaa isaa bareedaa san kan dharraaneef tokkummaa ummata Oromoo hayyoota Oromoo kan dharraane daranu kan guyyaan inni dhufe nutti agarsiisu yeroo gabaabduudha jechuudha. Gammachuun Oromoo kana booda laal walitti dhaabbachaa deemti. Umriin bilchiginnaa gabaabbachaa deemti. Kan baabura qabsoo Oromoo kanarraa hafe kana booda dhiifamni hin jiru bar.
dhiifamni hin jira deero. Kana booda dhiifamni hin jiru siin jechaa jirra. Kan baabura qabsoo Oromoo kanarraa hafe dhiifamni hin jiru dhaqqabadhu toobadhu ganamaadhaan dafii toobadhu. Hanga balbalti toobaan dhumanne yookaan ammoo hin hidhamne gadi bahi baabura kanatti makami toobadhu siin jechaa jirra. Yaa faarsee bula. Yaa biltsiginnoota laal wallahi kaadireen dhugaa warri ministeeronni dhugaa ministeeronni aangoo qaban gurguddaan warri sammuu qaban namicha kana biraa namicha kana erga jibbanii tufan turee jira jechuudha. Wanti isaan eegan tokkummaa hayyoota Oromootii fi ajaja itti kennamu qofa kan isaan eegaa jiran jechuudha. Jaalattee jibbitee fudhattuun fudhatta fudhachuu baattuun ni dhiistaa jechuudha. Dantaa keetii itti dhufta waan ta'eef gaafa ammootiin wanti kun dhugaa ta'ee lafarratti yeroo gabaabduutti hujirra oolu akka nama manaa barraa baara gettiin baaragin isin jenna barra. Yaa faarsitee bultoota jimaa qabamuuf biyya galtan. Aduun isinii dhiitee jirti jechuudha. Aduun isinitti dhiitee jirti jechuudha. Kanaaf iyyachaa ture laal. Baga gammaddan aktiivistoonni Oromoo, maanguddoowwan Oromoo, haadholeen siinqee, hawaasni Oromoo bal'aan baga gammannee baga gammaddanii. Arda waywaachan isin hayyoota Oromootti waywaachaa turtan, Lammaa Magarsatti iyyachaa turtan isinii milkaa'ee jira. Walitti mataa isinii qabatanii jiranii. Nuti kanurraa barbaadu maali? Kanurraa barbaachisu maalidha? Tarsiimoo isaan nuu kaayan, tarsiimoo isaan nuu kaayan irra deemnee balaa fi salphina gidiraa cunqursaa mootummaan biltsiginnaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru kana jalaa baraaramuudhaaf tarsiimoolee hayyoonni keenya nuu kaayan irra deemuu qofa jechuudha. Deemuu qofa jechuudha. Isinii galaan. Tarsiimoolee hayyoonni keenya nuu kaayan irra deemuu qofaa jechuudha. Tokkummaa keenya kana daran cimsuudha jechuudha. Warra gandaan nu diigu irraa gurra cufachu. Warra hooggantoota Oromoo tokko tokkotti nu keessaa bahee jaalmarroo deeggaru fakkaatee waraana bilisummaa Oromoo deeggaru fakkaatee hayyoota Oromoo kaan irratti quba qabu. Aduun dhiitee jirti. Yeroon sun darbee jira. Gadi baanee likkitti himuu qabna, ofirraa adabuu danda'uu qabna jechuudha. Kana gartee deeggartoota Jaawar Mahamad fakkaatee jaalmarroo irratti duuluu barbaadu. Salphisuu danda'uu qabna jechuudha. Hojiin keenya kana ilaalama. Tokkummaa keenya cimsuudha. Tokkummaa hayyoota Oromoo cimsuudha. Haamilee itti godhuudha. Bakka isaan nu yaamanitti dhufuudha. Hayyoonni Oromoo walgahiilee ciccimaa lafarratti geggeessuudhaaf irratti hojjetaa jiran jechuudha. Kan qilleensaa qofa osoo hin taane kan lafarratti waadaa irbuu walii seenan uummata Oromoo kana baraaruudhaaf kan itti waadaa walii galanii tokkummaa isaanii daran cimsatanii harka wal qabatanii tokkummaa si gala tokkummaa isaanii kan dhugaasan hawaasa Oromoo baraaruudhaaf amma yeroon ammaa yeroo kaafaa'oo aabaa'oo waraana bilisummaa Oromoo jennee dubbannu hin jiru. Nuti tokko jechuudha amma yeroo ammaa kanatti. Oromoon tokko waan dhabne waliin qabna waliin gabroomaa jirre. Sagaleen kee dhagahamaa amma bareeda. Thank you. Amma anuuf argaa jechuudha. Laalgaa amma tokkummaa keenya irratti cimsuu qabna laallu. Tokkummaa keenya irratti. Hooggantoonni keenya kadhaa yeroo boo'ichaa fi waywaacha kadhannaa waywaaticha uummata hawaasa Oromoo yeroo dheeraa booda wal nu taanii miti. Bara kana wal nu taanii. Amma nuti tokkummaa isaanii kana cimsuudhaaf saree asitti duttu. Bitaa fi mirgaa itti duttu irraa tiksuu danda'uu qabna. Tokkummaan isaanii daran akka walitti dhufu. Daran akka cimsu lafarra jabaatee akka cimu. Matas walitti qabatanii miilas walitti hiine tokko tahanii furmaata salphina ummati Oromoo hawaasni Oromoo keessa jiru kana akka isaan jalaa baasaniif nuti maaltu nurraa barbaachisa aktiivistoota Oromoo namoota sooshaal miidiyaa irra waa dubbatan kan faarsee bularraa hafe jechuu kiyya kan qabsoo ummata Oromoo hawaasa Oromoo kana rakkoo gidiraa hawaasa Oromoo jiddugala godhatee dubbatu kan quuqama Oromoo qabu wanti nurraa eeggamu haamilee hayyoota Oromoo tu godhutu
nurraa eeggamaa. Saree bitaa fi mirgaa itti duttu irraa difeendi godhu. Tarsiimoo isaan nu kaan jala deemu. Namoota shiraan deeman saaxillee uummata Oromoo dadammaqsu odeeffannoo wal dabarfachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Nuti kanatu nurraa eegama. Kana booda Jawaar Mohaammed jedhee jira. Qabsoo kana booda namatti fuudhee kenninee hin deemnu. Nuti qeerroon biyyaa, qeerroon Oromiyaa keessa jirtan uf qopheessuu danda'uudha. Uf qopheessuu biyya bulchuudhaaf uf qopheessuu danda'uu qabdan jechuudha. Kana booda namatti kennitanii jijjiiramni tokko yoo dhufe isin wareegama kaffaltanii manatti galtanii taa'uun hafee jira jechuudha. Gaafa sirni bilxiginnaa kun kufe qeerroon Oromoodhaa isintu biyya bulcha malee akka durii san riifoormii jedhanii warra harka dhiigaa ka ummata keenya torchi godhaa jiran, ka ummata Oromoo miidhaa jiru, ka ummata Oromoo saamaa jiru, kaadireta yakkamtoota kiriminaal ta'an san mana hidhaatiif adabaatu malaaf malee gaddeebisanii biyyaan bulchuun hin jiru jechuudha. Eenyudha kan biyya bulchuu? Qeerroowwan irra torchi ta'aa jiran, kan mana hidhaa jiran, kan bakka adda addaatti dhokatanii falmachaa jiran, kan barnoota qaban, kan dandeettii qaban. Isaan kanaatu biyya bulchaa jechuudha. No more akka gaafa OPDO'n nu sobdee angootti deebite, angootti kenninee nu gante. Warri harka dhiigaa waggaa 27 Oromoo fixaa ture. Torchi godhaa ture. Tigreedhaaf ergamaa gaarii ta'uudhaaf Oromoo miidhaa ture. Bar nu gananii nu sobanii bar. Nu sobanii, nu gananii ufii isaaniitii warri harka dhiigaa yakkamtoonni bakka bira jiraachuu hin dandeenye wal muudanii waggaa 7 uummata Oromoo miidhaa jiran jechuudha. Waggaa 7 guutuu jechuudha. Kana booda araaramni hin jiru. Namoota uummata Oromoo irratti miidhaa raawwachaa jiru. Sabboontonni hin jiran. Amma yeroo kana jedhu akkuma reefu isiniitu ministeerota gurguddaa daaktaroota keessa warroota baratan bilxiginnaan akkuma beekamu namoota barateen barbaaddu jechuudha. Kaartoonaa fi gowwaajjeesii fi warra naatoo rifaatuu hin qabne gara nyaattee hin qabne kanaan angootti qooddee wanta goote jechuudha. Warra sanirraa hafe namoonni barnootan ciman kan baratanii mootummaa hojjechaa jiru hundi isaanii yeroo ammaa kanatti hayyoota Oromoo walii wal dhageettii qaban abdeetii garaagaraa informeeshina odeeffannoo hayyoota Oromooti walii walitti cheenii jaaratanii akka gaarii dalagaa jiran jechuudha. Yeroo qofa eeggataa jechuudha. Yeroo qofa eeggataa jechuudha. Baabura qabsoo kanarraa kan haftan, baabura qabsoo kanarraa ka hafe, baabura hayyoota Oromoo kan amma tokkummaa cimsee deemaanii jiru kanarraa qaamni hafe. Nama doonii Nabii Nuuh irraa hafe jechuudha. Doonii Nabii Nuuh irraa hafe jechuudha. Isinii galaabi. So bakka gammannee inshallah gammachuu keenya agartee Rabbi walitti nu haa dhaabu. Gaafa Dr. Lammaan Magarsaa gadi bahee yeroo gabaabduutti fuula miidiyaatiin nutti mul'ate hayyoota Oromoo waliin gammachuun keenya kana daran ta'a waan ta'eef isin share gochuudhaan gammachuu keessan gammachuun keenya akka nama hunda bira ga'u share nu gochuudhaan facaasaa waliin gaa isin jenna. Daqiiqaa 21 nama daqiiqaa 15 namarraa fuudha nama yaada qabdan nama ergateerraa fuudha yoo yaada qabaattan gammachuu keessan mee akkamitti Lammaa Magarsaa haala kamiin simattanii akkamitti dhiyeessitanii akkamiin laaltanii Lammaa Magarsaa mooraa qabsoo Oromoo kanatti makamuudhaaf hayyamee yaamicha uummata Oromoo dhagahee hayyoota Oromootti dabalamuudhaaf gammachuun isin qabdan maalidha kan jedhu carraa isinii kenna 15 minutes welcome ergadhaati isinii kennaa jechuudha daqiiqaa 15 yoo yaadan qabaanne immoo an kiyya goolabee jira baga gammannee baga gammaddanii congratulation baga waliin gammanne gammachuu keenya walitti nu haa dhaabu yeroo gabaabduu keessatti gidiraa fi cunqursaan uummata Oromoo irratti deemaa jiru ni dhaabbata inshallah yeroo gabaabduu keessatti isiniin jedha baga gammannee baga waliin gammannee isiniin jedha